soomii yeroo soomnutti qaama keenya wanta hamaa ilaalurraa of dhorkuu akkasumas immoo miila keenyaan iddoo hin taane deemurraa of dhorkuu akkasumas ija keenyaan wanta hin taane ilaalurraa of dhorkuu jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Maqabbaa kan ilmaa kan afura qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃbbaa kan ilmaa kan afura qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ du'a keeraa humnaa fi aangoo isaatiin seexanni hidhameera Addaam bilisa ba'eera. Kana booda nageenyi hunduma keenyaaf ta'e. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Urjii Tawaahidoo maqaa Waaqayyootiin bakka jirtanitti nagaan sin gaafadha. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessan? Akkam turtan? Amiin. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Amiin. Addeen baatuti haati teenya haati qulqulloota kennaan fannu jalaa waadan qaraaniyoo qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan galateeffamee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Amiin. Addeen baanitii kan kabaja qabaniif kabaja kennaa akkuma jedhu kitaabni qulqulluun qulqulloota ergamootaa qulqulloota tolootaa qulqulloota duukaa bu'ootaa akka kennaa fi kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Egaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti waqtiin amma irra jirru guyyaa gooftaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 50ffaan booddeetti jechuudha. Soomiin soomamu soomii duukaa bu'oota yookiin Hawaariyaat soom jedhamee kan beekamu gara biraatti immoo Sanee soom jedhamee kan beekamu waa'ee isaanii ilaalla jechuudha. Dursa garuu waa'ee isaa ilaaluun duratti soomii jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo maaliif soomnaa? Faayidaan isaa hoo maalidha kan jedhu gabaabsinee jecha sagalee Waaqayyoo waliin ni ilaalla. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo soomii jechuun hiikni kallattii isaa yeroo murtaa'ee fi nyaata fi dhugaatii irraa of dhorkuu akkasumas immoo ji'oota murtaa'eef nyaata qaama keenya gabbisan kan foon dhadhaa aannanii fi lukkuuwwan garagaraa dimshaashumatti bu'aa beellada nama kan nyaatan ofirraa dhorkuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa soomii jechuun gara biraatiin immoo foon keenyanis akkasumas immoo lubbuun keenya kan ittiin boqottu foon keenya kan ittiin dadhabsinuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Soomiin maal faa soomnaa? Maaliif soomna kan jedhamu immoo gabaabsinee ni ilaalla. Egaa soomii kan soomnu nyaata qofa yookaan biddeen qofa osoo hin taane wanti soomuu qabnu maalidha? Akka jechaa fi sagalee mana barumsaa yookaan immoo barsiifata mana kiristaanatti soomiin haala lamaan ni soomama. Innis maalidha? Haala nyaata yookaan immoo haala nuti ittiin jiraannu irratti murtaa'essee nyaata nuti fayyadamnu irratti kan murtaa'edha. Lammaffaan immoo waa'ee yaada keenyaan qalbii keenyaan akkasumas immoo baalloota bagabir banabiib kan jedhame sana jechuudha. Jechi koo yaaduudhaan akkasumas immoo dubbachuudhaan akkasumas hojiidhaan maatiiwwan Waaqayyoo kan soomnu ta'uudha jechuudha. Kanaaf soomiin kan soomnu maaliif yoo jennu faayidaan isaa maalidha? Tokkoffaa Waaqayyo waliin dubbannaa akkasumas immoo lammaffaa iccitiin yookaan immoo cubbuun duraan ture sun nuuf haqama jechuudha. Haqimsa cubbuu nuuf taasisa maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf soomiin amma seenuuf jiru kanarratti hundeeffamee jechuudha. Faayidaan soomii maalidha? Maaliif fayyada yeroo jennu hawwii foon keenya kan balleessuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Hawwii maali? Hawwii foon keenya kan balleessu akkasumas immoo madda lubbuu keenya kan gogsistuudha. Akkasumas immoo gi'eessotaaf yookaan immoo warroota dargaggummaadhaan kan tasgabbeessuudha. Akkasumas immoo suuta jechuudhaan kan barsiistu yookaan immoo jireenya foonummaa osoo hin taane afurummaa kan ittiin nama cibsuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf
soomiin wantoota kanaan soomama jechuudha. Inni jalqabaa soomii yeroo soomnutti qaama keenya wanta hamaa ilaalurraa of dhorkuu, akkasumas immoo miila keenyaan iddoo hin taane deemurraa of dhorkuu, akkasumas ija keenyaan wanta hin taane ilaalurraa of dhorkuu jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf sooma kana yeroo soomnu wantoota kanaan soomuun dirqama keenya maatiiwwan Waaqayyoo. Akkasumas immoo namoonni baay'een maaliif nyaata haannaan akkasumas immoo foon garagaraa maaliif yeroo soomii hin nyaatamne kan jedhan baay'eetu jira maatiiwwan Waaqayyoo. Maaliif yeroo soomii foon akkasumas immoo aannan garagaraa maaliif hin nyaatamne kan jedhan. Kunis sababa kitaaba qulqulluu irra jira maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa akkas jedha Faarsaa Daawit irratti maatiiwwan Waaqayyoo akkam jedha Faarsaa Daawit 34 lakkoofsa 35 irratti maal jedha? Lubbuun koo soomuudhaan dadhabsite. Daawit barbaachisummaa soomii jechuudha haala kamiin maal jedhe? Lubbuun koo soomuudhaan maal ta'e? Dadhabsiteerti yookiin dadhabdeerti. Maal jechuu kooti? Yoo soomne ammas deebisee akkas jedha Faarsaan Daawit boqonnaa 108 lakkoofsa 24 irratti maal jedha? Jilbi koo soomuudhaan dadhabee foon koo dadhaa dhabuudhaan huqqatee dadhaa irraa soomuun akka nurraa hin jirre Daawit sirriitti nu hima maatiiwwan Waaqayyoo. Maal jedhe? Dadhaa dhabuudhaan maal jedhe? Huqqatee soomuudhaan yeroo soomnu dadhaa akkasumas foon wantoota garagaraa keenyaan kitaaba qulqulluu keessatti ragaan ni baama jechuudha. Kanaaf namoonni tokko garuu yeroo soomiin maaliif numarraa yookaan immoo fakkeenyaaf foon dadhaa fi kanneen kana fakkaatan maaliif soomna kan jedhaniif gaaffii kanaaf deebii kan ta'u Faarsaa Daawit 108 lakkoofsa 24 irratti akkuma argannu jechuudha. Maalidha innis? Jilbi koo soomuudhaan dadhabee foon koo dadhaa dhabuudhaanis huqqatee jedha maatiiwwan Waaqayyoo. Soomuudhaan maal jedhe? Dadhabeera. Akkasumas immoo foon koo dadhaa dhabuudhaan maal ta'e? Huqqatee. Kanaaf yeroo soomii wantoonni qaama keenya gabbisan akka hin fayyadamne yookaan immoo akka hin nyaatamne akka seeraa fi danbii mana kiristaanattis nuuf taamee jira jechuudha. Kanaafidha jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo kan soomnu. Egaa soomiin amma dhufaa jirus immoo soomii awwaariyaati. Soomii awwaariyaati jechuun soomii duukaa bu'oota jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Namoonni tokko ilaalcha isaaniitiin soomii qeessotaa akkasuma soomii luboota kan jedhan baay'eetu jira. Garuu miti maatiiwwan Waaqayyoo. Kuni akka danbii fi ittiin bulmaata mana kiristaanaa keessatti soomii labsiiwwan keessaa soomii isa tokkodha. Kanaaf dirqama kiristaanonni hundi isaanii maal gochuu qabu? Soomuu qabu jechuudha. Soomuu qabu soomii kan hunda. Maaliif? Kan kaayinii yookaan immoo kan qeesii qofa wanti taasiseef hin jiru. Kan duuka bu'oota kan jedhaman duuka bu'oonni addunyaa kanarraa kan filataman isaan nama baay'ee keessaa nama 12 ta'anii Waaqayyoon waliin Waaqayyoo bakka oolanii inni bakka bulanii akkasumas immoo inni bakka taa'e ta'anii jecha isaa kan baratan isaan nuuf jedhaniiti kan baratan. Akkasumas immoo duuka bu'oonni maaliif sooman yoo jenne maalidhaafi gooftaan keenya fayyisaan keenya. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo soomii awwaariyaati kana hundi keenya iyyuu akka soomnu maaliif dirqama waan ta'eef jechuudha. Soomii labsii waan ta'eef kan qeesii yookaan immoo kan lubaa kan godhe kophaatti hin jiru. Kanaaf kiristaanoon hundi dirqama isaaniiti jechuudha soomuun. Maaliif soomii labsii gatii ta'eef jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Hundi keenya soomii kanaan jalqabnee haga xumuraatti cimnee akka dhaabbannu maatiiwwan Waaqayyoo. Yeroo soomiin dhufu cinqiidhaan osoo hin taane gammachuu guddaan fudhannee Waaqayyoo waliin dubbannee deebii Waaqayyoo irraa akka argan Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Maaliif namoonni baay'een abeet amma immoo soomiin seenuuf jedhan namoonni baay'een wanta garagaraa haasa'u. Garuu immoo nuti akkasitti fudhannaan soomni keenya kan tuudha yookaan immoo bu'aa dhabeessa maatiiwwan Waaqayyoo. Maal gochuu qabna ree? Nuti yeroo hundaa yeroo soomiin dhufuuf ka'utti gammachuu guddaadhaan yoo simanne akkasumas immoo gochaan hojiidhaan dubbiidhaan yoo soomne Waaqayyo irraa bu'aa arganna jechuudha. Akkasumas immoo Waaqayyo gooftaanis kadhannaa keenya nuuf fudhata. Akkasumas eebba nuuf baay'isa. Kanaafuu hundi keenya yoo jechuudha bakka jirru irratti soomii kana maalidha? Foon qofaan yookaan immoo nyaatarra qofa lagachuu osoo hin taane hojii keenyanis dubbii keenyanis yaaduudhaanis akka cubburra fagaannu Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Egaa
kutaa itti aanutti immoo maaliif yookaan immoo guyyaa kamii aga guyyaa kamiitti soomama kan jedhu waliin ni barannaa. Waaqayyo gooftaan kan nu barsise, kan nu gorse, kan nutti hime maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyo hundi keessaniyyuu chaanaalii urjii tawaayidoo kana share, subscribe akkasumas immoo like gochuu keessan maqaa Waaqayyootiin hin dagatiin isiniin jenna. Wasbaat ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን።